Anaaf jallisii naan jettu haayisa hin dubbatiin namaaf jettu lamaasa anaaf jecha lola'uun ni gasa anaaf jecha madaa'uun dirrasa. Ilillii Gammoojjii Yoordaannoos qabsuuraa qulqulleettii Maariyaam biyya Misraa. Waaqayyo dhalli namaa cubbuu hojjetee deebi'ee yoo gaabbe dhiifama akka godhu harkisaas harka araaraa kaayyoon isaas kaayyoo jaalalaa akka ta'e guutummaan kitaaba qulqulluu nuuf ibsa. Kakuu haaraa keessatti akka fakkeenyaatti seenaa Saa'ol kan yeroo booda Phaawulos jedhamee ergaawwan 14 kitaaba qulqulluu keessatti barreesse nama kiristaanota ajjeesuuf, godaansuu fi gidiraa itti baay'isuuf heeyyama baafatee bal'inaan socho'aa turedha. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 9. Gooftaan garuu seenaa isaa jijjiiree booda mi'a qulqulluu jedheeniira. Kakuu moofaa keessattis nama akka laphee kootii Daawitiin argadhe jedhee Waaqayyo Gooftaan akkuma dubbate booda garuu Daawit hojii cubbuu hojjetee haadha manaa Ooriyoon Bersaabee jedhamtu akka saamee abbaan warraa ishees iddoo lolaatti akka ajjeefamu akka godhe barraa'eera. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 11. Haa ta'u malee booda Daawit boo'ee hirqee araara Waaqayyoo akka argates kakuu moofaa keessatti ni arganna. Kitaabni qulqulluun erga barraa'ee boodas seenaawwan baay'een ta'aniiru. Araarri Waaqayyoo bakka tokkotti eegalee kan dhaabbatu waan hin taaneef garaa laafummaan isaas dhaloota maraaf waan ta'eef seenaawwan ammas borus ni hojjetamu. Isaan keessaa har'a seenaa fi qabsura qulqulleettii Maariyaam kan jedhamtu kan seenaan ishee baay'ee nama dinqisiisu, nama mararu, nama barsiisu isinittin himaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Namootni waan qaban hunda dhiisanii addunyaa tuffatanii erga lafa onaa gadaamii keessa jiraachuu eegalanii tuttureera. Lafa onaa gadaamii keessa jiraachuudhaan bara araaraa keessatti fakkeenya kan ta'e Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e innis gadaamii Qorontoositti guyyaa 40 fi halkan 40 akka soome wangeela irratti barraa'ee ni arganna. Kunis Maatewos 4:1 irraa sana boodas isa fakkeenya godhachuudhaan qulqulloonni baay'een lafa onaa gadaamii keessa kophaa jiraachuun fedhii foonii gatanii Waaqayyo qofa tajaajilaa turaniiru. Qulqullootni kuniin immoo dhiira qofaa osoo hin taane dubartootas ni dabalata. Barreeffama kana keessattis dubartoota keessaa bara araaraa keessatti dursa jireenya gadaamii eenyu akka eegalee fi akkamiin akka jalqabame ni ilaalla. Qulqulleettii Maariyaam jedhamti. Maariyaam yeroo jennu maqaatu wal fakkaate malee dubroo Maariyaamii haadha Gooftaa Yesuus jechuu keenya akka hin taane beeka. Biyyi dhaloota ishee Misraadha. Waggaa 12 yommuu guututti warra ishee irraa addaan baatee magaalaa guddittii biyya Misraa kan turte Aleksaandariyaatti galte. Aleksaandariyaan yeroo sanas ta'e amma magaalaa guddinaan addunyaa irratti beekamtudha. Maariyaam baay'ee bareedduu simboo qabeettii ta'uu isheen ija qalbii irraa si'aa hambisu kan hin jenne hin jiru ture. Kan dhiira hundaa hawwisiiftu turte. Erga magaalaa Aleksaandariyaatti galtee booda hojiin ishee dhiira dogongorsuudha. Diina dhala namaa kan ta'e Diiyaabiloos ishee itti fayyadamuudhaan namoota hedduu qoraa karaa irraas balleessaa ture. Magaalaa sana keessaa namni ishee hin beekne hin turre. Dargaggoonni hedduunis gochaa yaraa kanaan ishee beeku ture. Osoo hojii kanaan akkanatti jiraattu guyyaa tokko qarqara galaana Meeditiraaniyaanitti yommuu namootni walitti qabaman argite. Jarri kun eessa deemu jettees gaafatte. Isaanis warra biyya Liibiyaa fi biyya Misraatti gara biyya Yerusaalemitti ayyaana fannoo Gooftaa Yesuus kabajuuf imala hafuuraa godhan ta'uu isaanii ni barte. Isheenis wajjin deemuuf of qopheessite. Haa ta'u malee qarshii kaffaltuu fi galaa gahaa deemsaaf ta'uu hin qabdu turte. Isheenis bareedina isheetti baay'ee waan koortuuf dhiira abbaa fedhe jilbeenfachiisuu nan danda'a jettee waan yaadduuf qarshii fi galaa harkaa dhabuun ishee hin yaaddessine ture. Bareedina isheetiin akka hin kaffalchiisne yookiin immoo bakka gatii doonii foon ishee kennuudhaan akka dabartus abdatte. Doonii keessattis ta'e erga doonii irraa buutee booda hojii cubbuu sana hin dhiisne turte. Yerusaalem geessees immoo hanga guyyaan kabajaa ayyaanaa ga'utti hojiidhuma yaraa sana hojjechaa turte.
Gaafa guyyaa ayyaana sana ganama namoonni hedduun mana kiristaanaa bakka awwaala gooftaa Yesuus Kiristoos irratti ijaarametti salaanfachuuf yoo deeman argite isheenis namootatti makamtee wajjin dallaa ol seenuuf yoo barbaaddetti ture. Humni duubatti ishee harkisu tokko itti dhagahame seenuus ni dadhabde. Ammas irra deddeebitee yommuu ol seenuuf yaaltu humni tokko duubatti ishee dhiiba ture. Dadhabnaan teesse. Dubartii waanan ta'eef immoo jettee keessa isheetti kolfite. Waan dubartii taateef dadhabde itti fakkaate. Xinnoo haara galfattee yommuu yaaltu gonkumaa ol seenuu ni dadhabde. Yeroo kana dhiphattee yommuu jirtutti kan ishee ol seensisuu dhowwe hojii isheen hojjetaa turte sana akka ta'e ni hubatte. Kana booda boo'uu fi mankaraaruu eegalte. Cubbuun isheen hojjetaa turte sunis ifa ta'e itti mul'ate. Yeroo sanatti fakkii dubroo Maariyaamii karra dallaa bataskaanichaa irratti argitee dhaqxee jalatti kuftee boossee kadhatte. Waaqayyos akka araara buusuuf ilma isheen akka araarsituuf giiftii Maariyaamii ni kadhatte. Gombifamtees boosse. Carraa tokko qofa akka argattuu fi lammataa akka cubbuu hojjetaa turte sanatti akka hin deebines waadaa galte. Yommuu kadhaa ishee fixxuu kaatee nagaan ol seente. Yeroo sana ol seentee fannoo gooftaa kirkiruudhaa fi sodaa guddaadhaan dhungatte. Badinsa ijoollee isaa kan hin barbaanne Waaqayyo gaabbii ishee eegaa ture. Erga fannoo gooftaa dhungattee boodas gadi baatee gara fakkii dubroo Maariyaamii dallaa dura jiru sanatti deebitee iddoo waadaa galte sanatti ani cubbuu koo irraa kan ka'e waanan dubbadhu hin qabu. Giiftii koo harka koo qabi karaan fayyinaa argadhutti nageessi biyyan dhufetti deebi'uu hin barbaadu jette kadhatte. Yommus sagaleen yoo laga Yoordaannoos ceete fayyina guddaa ni argatta jedhu fakkii sanarraa itti dubbate. Yeruma sana baatee laga Yoordaannoos ceete gammoojjii Yoordaannoos kan bishaan hin qabne, kan qorri halkanii nama cabbeessu, kan ho'i aduu guyyaa nama waxalu keessa seente. Achi keessas hanga waggaa 47 jiraattutti nama ijaan hin argine turte. Gammoojjii Yoordaannoos keessatti beelaa fi dheebuu akkasumas ho'aa fi qorra irraa kan ka'e yeroo baay'ee du'aaf geessee fayyiti turte. Jireenya hadhaawaa fi dheebuun beelli daarri kophummaa fi qorumsa biroos baay'ee jabaate ni dandeesse. Fedhii foon isheetiifis deebii osoo hin kennin gattee jiraatte. Namnis gammoojjii sana waan hin dhaqneef kophaa jiraatte. Gammachuun yeroo magaalaa keessa jirtu dabarsaa turte sunis sammuu isheetti deddeebi'ee jeeqaa ture. Kana hunda garuu qabsuraa fi kadhaa wal irraa hin cinneen gargaarsa Waaqayyootiin dabarte. Osoo akkanaan lafa gammoojjii kana keessa kophaa jiraattu waggaa 47 booda seenaan ishee akka hin irraanfatamnee fi namootaaf barumsa akka ta'uuf Waaqayyo waan barbaaduuf taateen tokko uumame. Innis akkasi. Gadaamii biyya Filisxeem jiru tokkotu ture. Gadaamiin kun hin banamu ture. Nama ergamee meeshaa monoksootaa fi bituuf gadi ba'u malee monoksoonni achi keessa jiraatan namaan wal arguun dhowwaadha. Akka dambii fi seera gadaamii sanaatti monoksoonni jiraatan yommuu soomni gooftaa Yesuus guddichi seenu hundi isaaniiyyuu gargar ba'anii kophaa isaanii bakka wal hin argarreetti dabarsu ture. Gammoojjii keessatti kophaatti dabarsu ture. Kan gara gadaamiitti deebi'anis guyyaa ayyaana Hoosaayinaa faaruudhaan ture. Isaan keessaa fedhii Waaqayyootiin lubni Zoosimaas jedhamu tokko gara gadaamii isheen jirtu kanatti sooma gooftaa kophaa isaa gammoojjii Yoordaannoos keessatti dabarsuuf dhufe. Innis gammoojjii sana keessa guyyoota 20f osoo wal irraa hin kutiin lukaan deemee achi ga'e. Garuu fedhiin Waaqayyoo keessa jirti. Innis yeroo kadhaa sa'aatii 6 dhiyeessuu turetti tasa halaalatti waan nama argetti fakkaate na'e itti fiige. Namni inni arge sunis jalaa fiigde. Maqaa Waaqayyootiin akka isheen dhaabattu deddeebisee gaafate. Kan inni arge sunis dhagaa jala seente. Abbaa koo Zoosimaas, maaloo ani dubartiidha, uffatas hin qabu. Akkuma agartu kunoo qullaan jira. Kanaaf uffata mormatti marattee kana anaaf kenniitii anis isa maradheen dhufee eebba sirraa fudhadha ittiin jette. Yommuu kana Zoosimaas uffata isaa ofirraa fuudhee itti darbe. Uffata Zoosimaas itti darbate sana
uffattee itti mul'atte. Erga waggaa 47 uffata hin qabdu turte. Uffanni isheen uffattee kan yeroo Yerusaalem dhaqxu uffatte sana malee isa booda uffata biroo hin uffanne. Uffaticha Zoosimaas uffattee itti mul'atte. Isheenis qulqulleettii Maariyaam kan biyya Misraa sana turte. Zoosimaas jettee maqaadhaan waan waamteef ni na'e. Na eebbisi ati luba waan taateef jetteen. Luba ta'uu isaas osoo homtuu itti hin himiin beekte. Yeroo kana Zoosimaas ni na'e, ni rifate. Akkamittiin beekte jedhees dinqame. Waan hafuura wayii wajjin haasa'us itti fakkaate. Yeroo sanatti Maariyaam Zoosimaas hin na'iin ani dubartii dadhabduu tokkodha jetteen. Zoosimaas seenaa kee hunda maaloo tokkollee osoo na hin dhoksin natti himi jedhee gaafate. Akka kadhaadhaan isa yaadattus ni kadhate. Akkamittiin kophaa ishee gammoojjii kana keessatti waggaa hamma kana akka dabarsites ni gaafate. Isheenis maaloo qormaatni ani keessa darbe sun deebi'ee waan natti dhufe deebi'ee na jilbeenfachiisuu natti fakkaata. Na hin gaafatiin ani dubartii cubbamtuudha jetteen. Innis deddeebi'ee kadhannaan qabsura keessaa dabarsite. Qormaata hedduu ture itti himte. Isaan keessaas jiruun yeroo isheen ijoollee turte, gammachuun yeroo dargaggummaa sun akkamitti sammuu isheetti deddeebi'ee ishee jeeqaa akka ture hunda itti himte. Innis baay'ee ajaa'ibsiifate. Ishee arguu isaatiifis ni gammade. Waaqayyoonis ni galateeffate. Silaa kan akkanattis ni jira jedhee dinqame. Inni duraan namni akka koo qabsura gaggeesse hin jiru. Ani hundumaa nan beeka jedhee yaada ture. Waaqayyos yaadni isaa kun yaraa akka ta'e itti ibsuuf waan barbaadeef seenaa Maariyaam itti argisiise. Kana booda Zoosimaasiin akkas jetteen. Ani kunoo ergan Yoordaanos cehee qurbaana gooftaa hin arganne maaloo bara dhufu osoo soomni gooftaa ga'u gadaamii keessatti hafii guyyaa kamisaa cinaa Yoordaanositti qurbaana anaaf fidi jetteen. Namni tokko yookaan lama tajaajilli gadaamichaa akka addaan hin cinneef gadaamii keessatti ni hafa ture. Kanaan walii galanii hanga soomana gooftaa bara egeree wal arganitti addaan bahan. Isheenis hangan nagaan boqadhutti waan argite hundaa nama tokkotti akka hin himne jetteenii akeekachiifte. Waan turteef Zoosimaas yommuu gara gadaamii isaatti deebi'u waan arge kana namattuu hin himne ture. Dhoksee laphee isaa keessa kaa'e. Kana booda Zoosimaas hanga soomni waggaa itti aanu deebi'ee dhufutti baay'ee muddame. Yeroonis itti dheerate. Ishees arguuf baay'ee hawwe. Yommuu waggaan guutus akkuma waliin jedhan guyyaa kamisaa qiddaasee kamisaa yookiin tsaloota hamus sana inni qurbaana fidee fi qarqara Yordaanositti dhufe. Isheenis harkaa isheetiin mallattoo fannootiin mallatteessitee bishaan Yordaanos irra deemaa gara Zoosimaas dhufte. Innis bishaan irra lukaan deemuu ishee yoo argu baay'ee dinqisiifate. Qurbaana gooftaas ni kenneefi. Erga qurbaana fudhattees booda ija ishee gara samiitti ol qabdee galateeffatte. Iji koo fayyisuu kee argeera, amma achis na boqachiisi jettee kadhatte. Ergasiis Zoosimaas bara itti aanu bakka bara duraa itti arge sanatti akka dhufu gaafatte eebbistee gara gammoojjiitti deebite. Hanga kanatti garuu maqaan kee eenyu jedhee ishee hin gaafanne ture. Kana gochuu dhabuusaattis ofitti aare baay'ee gadde. Bara dhufuun gaafadha jedhee gara gadaamii isaatti deebi'e. Waggaa itti aanu akkuma barame yommuu baatiin sooma dhufu gara gadaamii isheen jirtu sana ni dhaqe. Isheen garuu boqattee turte. Foon ishees osoo waa tokko hin ta'in arge. Innis baay'ee gadde ni boo'e. Yeroo nahee jirutti barreeffama tokko reeffa ishee cinaatti arge. Akkas kan jedhu ture. Zoosimaas ergan guyyaa qurbaana gooftaa fudhadheetii boqadheera. Foon Maariyaam asumatti awwaali kan jedhu ture. Yommus maqaan ishee Maariyaam akka jedhamu ni bare. Kan inni deemsaaf guyyaa 20tti fudhate isheen guyyaa tokkoon aga'uun ishees isa ajaa'ibsiise. Foon ishee waggaa tokko osoo waa tokko hin ta'in turuun isaas ni dinqisiifate. Battalumatti leenci bosona keessaa ba'ee boolla qote. Innis foon Maariyaam ni awwaale. Erga sanii gara gadaamitti deebi'ee seenaa ishee hundaa tokko tokkoon
obboloottan isaa monoksootaatti ni hime. Isaanis baay'ee tokko ni dinqisiifatan ni ajaa'ibsiifatan. Seenaa ishee fi qabsura ishees kabaja guddaa fi jaalala guddaadhaan eegan. Maariyaam biyya Misraa kan boqattee bitootessa 6 bara 522 dhaloota Kiristoosiin booda ture. Bareedinnii fi simboon ishees akka hin fayyadne hubattee Waaqayyoof jettee irraanfattee cubbuu isheetiif araara argachuuf gammoojjii Yoordaanos galte. Waaqayyoof immoo kabaja guddaa fi humna guddaa ta'ee fi qormaata hundumaa gammoojjii Yoordaanositti mo'uudhaan xumurte. Kanaaf Ilillii gammoojjii Yoordaanos jedhamte seeneffamte. Ililliin gammoojjii baay'ee kan nama hawwattudha. Jireenyi gadaamii kan jireenyi Maariyaam baay'ee nu barsiisa, baay'ee nu jajjabeessa. Araarri Waaqayyoos guddaa akka ta'e nu hubachiisa. Cubbuu hojjennuun abdii kutannee akka gonkumaa mana Waaqayyoo irraa hin fagaanne nu gorsa. Kadhannaan qulqulleettii Maariyaamii, kadhannaan luba Zoosimaas namoota araarsummaa isheetti amanan hundaaf haa ta'u. Beekaaf qulqulluun Waaqayyoo qofadha. Nu kakaasee kan nu jalqabsiise nu xumursiise maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Bakka hir'ate Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti nuuf haa guutu bara baraaf. Ameen. Kanan dubbiseerra. Anaaf jecha madaa'uun dirrasa maaf jallisin anjeetu aayisa hin dubbatin maaf jettu lamaasa anaaf jecha